jecha beeytota addunyaa mo'attoonni waan addatee hojjetu miti waanuma jiru karaa addateen hojjetu. Addunyaan kun boru baddii onaan jan illee har'a shanyii facaasuu hin dhiisu. Martin Luther King ilmi namaa yeroo kufu hin injifatamu, yeroo abdii kutatu injifatama. Richard Nixon. Namni dogoggora hojjetee hin beeyne nama homaa takko yaalee hin beeynedha. Albert Einstein. Nageenyi waliigalteen malee humnaan hin argamu. Albert Einstein. Hiyyeessa taatee dhalachuun dogoggora keetii miti. Garuu immoo hiyyeessa taatee duun dogoggora keete. Bill Gates. Addunyaa kanarraa wanti baay'ee nama gaddisiisu osoo ija qabanii mul'ata dhabuudha. Helen Keller. Seera uumamaa irraa kan hafe biyya lafaa irraa kan hin jijjiiramne hin jiru. Sareen halaalaa iyyitu nama hin ciniintu. Jarmanoota. Miirri injifannoo kan madaalamu injifachuu qofaanii miti. Tattaaffii yeroo kufan booda godhaniinis ni madaalama. Oliver Goldsmith. Osoo wanni si boochisu baay'een jiru ati dandeessee qofluun jabeenya. Namoonni yaada waa'ee keetii qaban dubbatu malee eenyummaa keessa dhugaa hin dubbatan. Jireenyi filannoo baay'ee qaba. Garuu hundumaa al tokkotti filachuun hin danda'amu. Hiikni ati jireenyaaf laattu hiikati eenyummaa keetiif qabdu irraa madda. Baay'achuun dukkanaa mallattoo ifa bariiti. Dukkana booda bariitu jira. Namoonni biroo waa'ee kee maal akka yaadaniif hin dhiphatin. Jireenya kee seerota mataa keetiitiin booharsi malee. Amanamummaan akka daawwitiiti takka yoo cabe akka duraanitti sin agarsiisu. Kophaa kee ta'utti hin dhiphatin. Adurraa'uu yookaan biifturraa'uu kophummaan faaya hin hir'isne waan ta'eef. Rooba keessa deemaa namni maaliif imimmaan koo arguu dhabe hin jiin. Namoonni ilaalcha keetitti gufuu hin taane namoota si caalan yookaan qixxee keetaan qofa. Salphumatti ibsuu yoo dadhabde sirriitti hin hubanne jechuudha. Albert Einstein. Wallaalli hiddaa fi jirma badii yookaan yakkoota cubbuu hundaati. Pilaato. Amalli namaa waa sadii irraa madda, isaanis fedhii, miiraa fi beekumsa. Namni wallaalan gaafii beeytonni waggaa kuma dura deebii itti laatan akka haaraatti gaafata. John W. Barnoonni dungoo kan qabsiisu malee kan gaazii guutuu miti. Socrates. Jechi hin dandamu jiru kan argamu galmee kuusaa jechoota gowwootaa keessatti. Napoleon. Geggeessaan yeroo barsiisu caalaa yeroo baratu fakkii rool moodeelsii bu'aa qabeessaa fi aangawaa ta'a. Roos Kaabees. Gochi beekumsaan hin utubamnee fi beekumsi gochatti hin hiikamne qormaata yeroo dura dhaabbachuu hin danda'an. Paanduraanga. Akkuma beekumsa dabalachaa deemnuun wantoonni daandii tokko nuuf qabachaa kan deeman osoo hin taane icciitii nutti ta'a deemu. Albert Einstein. Yakki guddaan sammuu namaa wanta tokko ragaa malee amanuudha. Aldous. Iddoon yeroo dulloomtu teessu iddoo yeroo dargaggummaa kee turte agarsiisa. Dubartiin takka yoo kophee caalaa kitaaba qabaatte ishiin qaaliidhaa hin dhiisin. Tokkichi dhugaaf jilbiinfate kumaatama sobaaf dhaabbate caala. Namoota harka isaanii sitti diriirsan hunda gaarummaaf hin se'in kun kiyyotti yookaan ammoo xamadatti si harkisuuf si qabataa jira. Gamnatti ni fuulchan gowwatti ni himan. Biyyi duutii hin jirren dhaqatti biyya du'an nama hin awwaalle dhaquunis ni jirti. Alattuun si jibbaa gaararraan mana kiyya dhuftee jee namichi. Jooraa yookaan ammoo naannawaa ooltu sareen waan hin jirre hin fuutu. Hojii rabbiitii fi qofli saree hin beekamu. Alagaatti gara tiitisatti madaa hin agarsiisin kan dubbifnerraa. Horaa bula. Subscribe, share, like godhuu hin dagatina.